boqonnaa 9 lakkoofsa 42 qabee hamma 50tti kan jiru kana keessatti gooftaan gaafa dubbatu eenyullee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisuuraa jedha. Warri xixinnaa anatti amanan inni xixinnaatti hin jedhu kuni gararraatti Yesuus Kiristoos waa'ee bartootatu gaaffii tokko gaafata. Eenyudha nu keessaa kan caalu jedhanii gaaffii gaafatan. Innis hin keessaa caalu hojjetaa keessanidha ittiin jedhe. Isa hojjetaa keessan ta'e hunduma keessan caalaa ittiin jedhe. Inni xinnaan gooftaan jedhu kunas keessatti warra gadi deebisan. Warra hojjettoota Yesuus Kiristoos ta'an, warra sabaaf hojjetan, warra amantootaaf hojjetan, warra isa duukaa bu'an jechuu isaati. Warra xixinnaa kana keessaa tokko gufachiisuurraa dhagaan daakuu guddaa morma isaatti hidhamee galaana keessatti darbatame isaa wayya turee jedha. Nama gufachiisuun hedduu ulfaataa akka ta'e. Nama gufachiisuurraa dhagaan daakuu guddatti hidhame bishaan keessa bu'uun akka salphatu. Waaqayyoo gatii nama nuyi gufachiifne akka nurra barbaada. Namni tokko karaa keenya maqaa keenyaan yoo kiristaanummaa irraa gufate waaqayyo beenyaa nama sanaa waan nu gaafatuuf. Beenyaa nama sanaa baasuun waan ulfaatuuf. Beenyaa nama badee baasuun immoo hammam ulfaataa akka ta'e kutaa kanarraa argina. Yesuus Kiristoos gatii cubbamootaa baasuuttidha kan inni fannifame. Mitiire gatii cubbuu namootaatiifidha kan inni reebame. Reebichi hammaataan Yesuus irratti gaggeeffame hundumtuu gatii cubbuu namaatiif. Nummoo lubbuu namaa yoo balleessine gatii lubbuu namaa wanti nu hin baafnu baay'ee ulfaataadha. Namni nu ilaalee yoo gufate, namni nu ilaalee karaarraa yoo maqee hedduu firdiinsaa jabaa ta'uusaa argina. Itti fufee harki kee yoo si gufachiise ofirraa murii jedhaan. Amma immoo ofiis akka hin gufanne. Nama gufachiisuu duwwaatu hin ta'in ofii keenyaas gufachuu akka hin qabne. Nama gufachiisuu duwwaan miti kan barbaadamu jechuun ofii keenya gufanne naan immoo ammas nama hin gufachiifne. Wanti nu gufachiisu, wanti nu tuqu nama kan biraas hin gufachiisa. Kanaaf maal jedhaa harki kee mirgaa yoo si gufachiise harka keessan ofirraa murii jedheen. Harka kee fayyaa lamaansaa qabaattee qililleetti darbatamuu mannaa harka tokko qabaattee jireenya bara baraatti galuu siif wayyaa jedhama. Akka hin gufanne waan nu gufachiisu irraa akka of eeggannu dubbata. Egaa Wangeela Maatewos boqonnaa 15 qabachuu dandeessu lakkoofsa 18-19. Dubbiin afaan keessaa bahu garuu yaada garaa namaa keessaa dhufa. Isatu xuraa'aa nama godha. Wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa baa'u. Isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, alalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'uu, nama salphisuu jedha. Isaan kana xuraa'aa nama godha malee harka dhiqachuun otoo hin qulleessin nyaachuun xuraa'aa nama hin godhu jedheedha. Cubbuun keessa namaatii waan maddudha. Namni harka isaa ofitti mure cubbuu dhiisuu hin danda'u. Fiizikaalii waan goonu miti. Irra keessa dubbii kana gaafa laaltan harki kee yoo si gufachiise harka kee ofirraa muriidha. Silaa ammaa hundi keenya bakka harka tokko hin deemna jechuudha. Inni tokko moonni isaa inni itti fufee hojjeta cubbuu. Otuma tokko ofitti murtan inni kun itti fufee hojjeta. Iji kee yoo si yakkee ija kee of keessaa baasee ija kee lamaan qabaattee qilillee sanatti galuu keerraa ija tokko qabaattee mootummaa waaqayyootti galuu wayyaadha. Qilillee sana keessaa raammoon nama nyaatu hinduu abiddachi keessaa nama goos maal godhu hin dhaamuu jedhama. Dubbii kana irratti wanti hubachuun irra jiraatu Yesuus Kiristoos waan fiizikaalii miti waan inni haasa'e. Jechuun waa'ee dhugumatti harka ofirraa muruu miti. Waa'ee dhugumatti ija of keessaa baasuu miti. Garuu wantoonni keessa keenyaa dhufanii hamaa nu hojjechiisan keessa yaada garaa keenyaatti kan ba'an harka keenya immoo cubbuu kan hojjechiisan. Keessa yaada garaa keenyaatti kan ba'an ija keenya immoo cubbuu kan hojjechiisan. Keessa keenyaa dhufanii jireenya keenya gara badiisaatti kan oofan isa akka ofirraa muru. Isa irraa akka of eeggannudha kan gooftaan dubbataa jiru. Ofii keenya akka hin gufanne, nama kan biraas akka hin gufachiifne, wanti nuun balleessun immoo nu qofa balleessee kan dhiisu hin ta'in darbee nama kan biraas kan balleessu akka ta'e. Darbee nama kan biraas kan gufachiisu akka ta'e. Raammoon warra waaqayyoon malee jiraatan nyaatu immoo kan hin duune akka ta'e. Amman firdiin waaqayyoo inni guyyaadhumaa ulfaataa akka ta'e. Abiddi isaa kan hin dhaamne akka ta'e. Miilli kee yoo si yakkee miilla kee ofitti murinni jedhu waan deemi lafa si godhu garaan kee sana yoo dhaqu dhiifti yakka jechuuti. Lafa garaan kee dhaquu barbaadu sana dhiisiidha dubbichi. Lafa miilli kee itti fiigu sana lafa garaan kee akka dhattuuf keessa kee itti si oofu sana dhaquu dhiisi. Fedha miilla keetii sana isa miilli kee dhaqu barbaadu isa garaan kee itti si oofu sana raawwattee abidda bara baraatti galuu keerraa miilla tokko qabaattee mootummaa waaqayyootti galuu sii wayyaa jedha. Gama tokkoon immoo miilla tokko jechuun
naannoo keenyatti waan mammaaksa tokko jira. Miila lama qabaatanii fi muka lama iyyaabanii jedha. Akka jechuun maal jechuudha? Namni kaayyoo tokkoof jiraachuu qaba jechuudha miti. Waa lama wal faana raawwachuu hin dandeessu jechuudha. Miila tokko inni gooftaan jedhu kun gama biraatiin immoo haanuma irratti xiyyeeffadhaa ana duukaa bu'aa. Faanni keessan gara godhiniidha. Miila tokkoon akkatti na duukaa deemaa, miila tokkoon akkeetti kan biraan deeminaa. Anuma duukaa deemaa faana tokkichaa na duukaa hiriiraa. Narraa yoo gufattan, ana biraa yoo deebitan, ana biraa yoo galtanii raammoon isin nyaatu hin du'u. Abiddi isin gubu hin dhaamu jedha gooftaa Yesuus Kiristoos. Kutaa kanarraa wanti hubannu abiddi bara baraa sirrii mata'uusaa akka waan jechuun salphaa wayii akka hin taane sodaatamaa akka ta'e kutaa kanarratti arguu dandeenya. Akkasumas macaafa Isaayyaas 66 irratti jira. Isaayyaas 66 22-24 irratti raammoo isaan nyaatu hin du'u jedha. Abiddi isaan gubu hin dhaamu jedha. Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 22-24 irra jira. Kanaafuu harka kee ofitti kutii. Harka isa cubbusoo jechuus ofitti kutii. Ija isa cubbusoo jechuus of keessaa baasii. Arraba isa ta'u, gurra isa ta'u, qaama keenya kamiin yoo ta'u waan barbaadu qaba. Fedha mataa isaa qaba. Harki keenya kun yeroo tokko tokko rukutuu barbaada. Awuu barbaada, loluu barbaada. Miilli keenya yeroo tokko tokko nama dhiitu qajeela. Fedha qaba, fedha mataa isaa qaba. Qaamni keenya hundi isaa fedha mataa isaa qaba. Mataan keenya waan yaadu qaba. Iji keenya waan laaluu jaallatu qaba. Isa kana dhiisii nuun jechaa jira. Cubbuudhaa wajjin baay'ee araarama kan qabaanne. Bakka siiriyeesii diil gochuu kan nurra jiraatu. Akka salphaatti akka hin ilaalledha kan inni nutti himu. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 akka jedhu ammallee isin hamma dhiigni keessan dhangala'uu ga'utti cubbuudhaan wallaansoo qabuu hin dandeenyedha. Wallaansoo akka ittiin qabnu bakka hin ulfaata dhugaadha. Biyya lafaa kana ganuun hin ulfaata. Foon ofii ganuun hin ulfaata. Hin ulfaata. Akka harka ofitti guutuuti. Akkasidha Ibroota 12:4. Cubbuudhaan wallaansoo qabuu keessan keessatti hammumayyuu dhiigni keessan hamma dhangala'u ga'utti jabaattanii hin dhaabannedha. Wallaansoodha. Cubbuudhaan wallaansoo qabuun hin ulfaata. Gati nama baasa. Innan du'eette biiroo hojjettutti gatii si baasisa. Sirratti ol ijaaruu danda'u. Qofaaf qabuu dandeessa. Nama si faana dhaabatu dhabuu dandeessa. Bara akka umurii keenya kanarra dargaggummaa keenya kanarra jiraattanii immoo akkaataa maqaamni qulqulluun jedhu akkaataa dubbii waaqayyootti jiraattu yoo ta'e inni yoo jiraatamas maleessaatii gatii si baasisa. Maqaa sitti kennisiisa. Faaraa siin jechuu danda'u. Nama waan beekne siin jechuu danda'u. Jiidhaa siin jechuu danda'u. Waan garaa garaatti moggaasuu danda'u. Warra nama batanii wajjin nama namatti yoo ta'e qofaaf ta'uu dandeessa. Immoo kan hojjete siin jechuu danda'u. Deddeebitee dubbii waaqayyoo afaan keerraa dubbatama yoo ta'e ati immoo sagalee waaqayyoo malee waan dubbattu waan jettu hin qabdu siin jechuu danda'u. Wallaansoodha. Akka harka ofirraa muruuti. Cubbuudhaan wallaansoo qabuun akka harka kan ofirraa muruuti. Inni ulfaata yaadaame. Harka ofirraa murama makka ulfaatu yaada. Harka muruu miti quba xiqqoo kanatu si qoroncaamtanii dhukkubbiin isaa ulfaataa. Beeniin isaa baay'ee ulfaataa. Kanaaf gooftaan maal jedhaa jiranii wanti ati na duukaa bu'urraa si danqu yoo akka harka ofirraa muruu sitti jabaate yoo ofitti murii na duukaa bu'ii dhala. Ana duukaa akka ati buutuuf kan si danqu akka miilli ofitti muruu yoo sitti jabaate iyyuu ofitti murii na duukaa bu'ii. Ana duukaa bu'uudhaaf kan si danqu akka ija of keessaa baasutti yoo ulfaate iyyuu of keessaa baasii na duukaa bu'ii. Ana caalaatti dhanna kee hin jaallatinii. Ana caalaatti fedha kee hin jaallatinii. Ana caalaatti miira kee hin jaallatinii jedha Yesuus Kiristoos. Dur bara ijoollee turre ammas nama guddaa taane jechuun miti garuu xiqqoo tuweenisii taane irra jechuuf yeroo waggaa 14-15 barumsa wanti cimsuu barachuu mokkore guyyaa tokko ijoolleedhaan hin barannaan jedheen. Ani immoo waldaa kana akkuma kanan lallabaa wangeela duruma innaan hin baranna barumsa wanti cimsuu innaan ijoolleen qoyi takka jiraannaa jedhan. Takka maal ijoollee tokko dargaggummaa keenya takka mataa inni xiqqoo turree barannaa.
Miira keenya akka mararfannedha amma kutaan kun kan inni kennu. Ispeesiin kenninaafi yeroon kenninaafi foon keessaniif isa Waaqayyoon barbaanneef isa dubbii Waaqayyooti wajjin waliin galleef yeroon kennin ofirraa kuti jechaa jira kutaan kun. Maaliif sababni isaa? Maaliif ofirraa kutta? Harka kee maaliif ofirraa kutta? Miila kee too barbaade miira qaboo fedha qaboo maaliif ofirraa kuttaa? Arra miila keessan ofirraa kuttee arra ija keessan of keessaa baaftee arra arraba keessanaan wanta barbaadamu dubbachuu dhiiftee guyyaa tokko ana biraa kabaja qabdaa jedhaa jira Waaqayyo. Ameen. Mee ameen jedhaa. Gatii qabaa Waaqayyo biratti. Haleluuyaa. Harka keenya ofitti muruun Waaqayyo biratti gatii qabaa. Ija keenya of keessaa baasuun Waaqayyo biratti gatii qabaa. Fedha foon keenyaa jiraachuu dhiisuun ofii keenya gammachiisuun dhabuun keenya Waaqayyo biratti gatii qabaa. Gatiin isaas jireenya bara baraati. Gatiin isaas ulfina bara baraati. Gatiin isaas gonfoo warra mo'aniiti. Yoo isa kan ofirraa adda hin baafne immoo yoo isa amma jennu kan ofirraa hin murre immoo raammoo duumessi eeggata jedhaa jira Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti. Macaafa mul'ataa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraas akkasidha. Bara baraan wawwaannaan akka jiru bara baraan gubannaan akka jiru dubbata. Ammallee mata duree isiniin kennine dambii akkana isiniin kennin jiru. Namni harka isaa kan ofirraa muree ija isaa of keessaa baasee miila isaa ofitti kutee gaafa jiraatu Waaqayyo duratti aarsaa jiraataa ta'a. Akkam jechuu gooti? Waan fedhiin kee sammuun kee itti si oofu kana dhiiftee waan umuriin itti si oofu dhiiftee waan yeroo itti si oofu dhiiftee birrii dhabuun kee aannatti si oofuu danda'a. Mana kee keessaa waan gaarii nyaattee hin bultu hin qabdu yoo ta'e, soofaa gaarii hin qabdu yoo ta'e, mana gaarii hin qabdu yoo ta'e, namni bal'aa maltummaadhaan birrii fidee si goyoomsuu danda'a, si maraaruu danda'a. Homaa hin qabdu waan ta'eef, kiisii kee keessa utuu jiru waan ta'eef, si'atuu danda'a. Yoo isa kana bira dabartee jedha laakutaan kun. Yoo didde, yoo jette, seexanaaf yoo jette, foon kee yoo jette, fedha keessa keetii maddee xuraasii godhuuf noo yoo jette. Roomii boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkasuma jedha. Michoota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan aarsaa jiraataaf Waaqayyo biratti fudhatamaa akka ta'utti godhaa dhiyeessaa nuun jedha. Fedha kee isa miirri itti si oofu, isa sammuun itti si oofu, isa qalbiin itti si oofu sana hundumaa yoo dhiiftee Waaqayyo duratti aarsaa jiraataa taata. Xuraan taatu. Aarsaan jiraatama dhaabon qulqulluu keessaa karaa sadiin ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti seera uumaa keessatti Yisihaaq Waaqayyo duratti aarsaa jiraata. Otuu lubbuun jiru qalamuudhaaf Waaqayyoof mudaa kan hin qabne ta'e gaafa geeffamu Waaqayyo iddoo Yisihaaqiin hoolaa gurraacha akka qalamu godhee Yisihaaq garuu bara isaa guutummaa aarsaa ta'e Waaqayyo dura jiraata. Aarsaa jiraata. Lubbuu qaba. In socho'aa qulqullummaan deddeebi'aa jireenya qabaa maqaa gaarii qabaa eenyummaa gaarii qabaa bara isaa guutummaa Waaqayyoon jiraatee darbe. Inni kan biraan aarsaa jiraataan Waaqayyo duratti macaafa qulqulluu keessaa arginu Yesuus Kiristoos mataa isaati. Yesuus Kiristoos Ibroota keessatti akka caafamee jirutti bara baraan aarsaa ta'ee fuula Waaqayyoo dhaabataa. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera garuu erga du'aa ka'e immoo luba bara baraa ta'ee aarsaa ta'ee dhiigni isaa ofii isaa Yesuus Kiristoos fuula Waaqayyoo abbaa dhaabata bara baraan. Aarsaa jiraataan. Inni sadaffaan aarsaan jiraataan kakuu haaraa keessatti qabnu amantoota warra akka dubbii Waaqayyootti bulan. Amantoonni warra akka sagalee Waaqayyootti jiraatan dhagni isaanii warri ulfina qabu. Arrabni isaanii warri ulfina qabu. Harki isaanii warri ulfina qabu. Iji isaanii warri ulfina qabu. Karaa deeman warri beekan. Lafa dhaqan warri beekan. Waan hojjetan warri beekan. Waaqayyo irratti aarsaa jiraataan. Aarsaa jiraataan. Itti fufee Maarqosuma kana sagal gara gadiitti gasiiqee lakkoo 50 irratti naannoo lakkoo 50tti maalluun jedhaa. Soogiddi waan bayeessaa jedhaan. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabee maaliin deebiftanii isa mi'eessitu nuun jedha.
Hundumtuu abiddaan himmiyaa qalmi soogidaan himmeeffamaadha. Abiddaan himmiyaa wanti hundi kan inni jedhu wanta guyyaa guyyaatti nu qoru ammayyuu hiikuma kutaa kanarra jira mata dureetti nufi. Wanta guyyaa guyyaatti nu qoru wanta guyyaa guyyaatti jireenya fuuraa keenyatti ba'aa ta'u chaalenjii keessa dabarree akka abiddaatti qorumsi akka abiddaatti nuuf kiristaanaaf nu bisheessa jechuudha. Kanaaf maal jedha Phexroosiin warqeen inni yeroo dhumaaf itti fayyadamamuyyuu abiddaan qorameen ilaalama erga ta'e amantiin keessan inni caalaan gadi jabeessu immoo hammam caalaa qoramee ilaalamulee guyyaa Kiristoos dhufutti immoo jajjabinaan akka jedhamutti jedha. Abiddaan mi'eeffama jireenya kiristaanummaa qorumsi guyyaa guyyaatti jireenya keenyatti dhufu rakkinni guyyaa guyyaatti jireenya keenyatti dhufu keessa dabarree Waaqayyo yoo dhaabannee hin bilchaata jireenyi keenya. Soogidda of keessaa qabaadhaa. Soogiddi waan bayeessaa jedha. Soogidda akkuma isin beektanii soogiddi waan hedduuf gargaara. Durbuun ittiin dhugu amma sukaara dhufe bararraa fudhate maleessaati soogiddaan dhugama. Waxiin soogiddaan mi'aa. Waan soogidda hin qabne nyaachuun hin danda'amu. Hin mi'aawu afaan aman jedhu. Soogiddi essential life'idha. Mana nama hundumaa jira. Hiyyeessa sooressaa hin jedhu soogiddi mana nama hundumaatti fiqama jiraatu isaati. Jiraachuu hin danda'u namni waan ta'eef. Otuu gatiin soogiddaa gar malee qaala iyyuu namni biteema jiraata malee soogidda malee jiraachuu hin danda'amu. Namni dhadhaamni humnaan zayita akka fayyadamee soogidda bakka biraa waan biraa fayyadamuu hin danda'u. Dirqamuma fayyadama soogidda. Essentialidha waan murteessaa. Biyya lafaa kanarratti jireenya kiristaanotaa addunyaa kanaaf ifa kan ta'u jireenya kiristaanotaati. Lafati jirtutu ifa. Lafati jirtutu simboo qaba. Bakka hojjettutu bareeda. Yoo akka dubbii Waaqayyootti deddeebine iddoo nuyi jirru sinfinnaan hin baay'atu. Iddoo nuyi jirru hanni hin baay'atu. Iddoo nuyi jirru sobi hin baay'atu. Iddoo nuyi jirru dhiiga namaa dhangalaasuun hin baay'atu. Yoo akka dubbii Waaqayyootti jiraata. Iddoo nuyi jirru qajeelummaatu lalisa hin mul'atu. Inni eessina jireenya addunyaa xuraa kanaaf abdiin duwwaa. Yoo bade biyyi kun sababii keenyaaf bada beeka. Yoo toles karaa keenya tola biyyi kun. Abdii kana nu qabnu Waaqayyo kan inni biyya kanatti misoomsuudhaaf abdii irraa qabu kiristaanota irraati. Addunyaa kana kan misoomses isaanuma. Warra Awurooppaa xiyyaara kalaqanii waan hundumaa teekinooloojii ammaa garuu kana kan fideessu warra wangeela fudhatu. Isaanuma biraa dhufu. Luuter yeroo tokko gaaffii gaafatanii Luuteriin misooma jettaatii Yesuus Kiristoos otuu dhufee siin eessatti si argatannaan Yesuus Kiristoos otuu dhufee muka waynii koo jalatti na argataa jedheen. Iddoo hojii isaatti isa argata jechuudha Yesuus. Otuu inni rafuu miti, otuu inni sanafuu miti, otuu inni sirbuu miti, otuu inni nama matuu miti, otuu inni waynii jala soqatu natti dhufa Yesuus jedheen. Eessatti nutti dhufa nuun Yesuus? Otuu inni biiroo keessaa hojii gaarii hojjetutti dhumnaan weel. Otuu inni saala keessaa nama gargaartutti dhumnaan weel. Otuu inni dhaabattee ijoollee barsiisutti dhumnaan weel. Garuu jireenya addunyaa kana ibsuudhaaf mi'eessuudhaaf kan barbaadamu yeroo namni addunyaa kana gara badiisaa gara gadhee gara caalaa gadhee akka deemsisu kanatti waan gaariidhaaf namni addatamu siluwaa Waaqayyo nama abdii sinaa godhu. Ameen jedhaa. Waaqayyo saba abdii sinaa godhuun jedhan. Waaqayyo abdii biyyaa, abdii Oromiyaa, abdii Itoophiyaa, abdii Afrikaa, abdii addunyaa sinaa godhu Waaqayyo. Soogiddi nyaatatti gaafa nammu foonitti dur soogiddatti firfirsanii mukatti fannisu. Anallee nagarra hin qaqqabanne bara foon namarraa fi mukatti fannisan hin qaqqabneeni. Garuu soogiddi yeroo yaa foonii dur akkasa waan ta'eef nutti manii gaafa bitan nyaatanii amma nyaatanii isa kaan mukatti fannifatu. Namni durii immoo akka keenya kana olaanuu waan qalatu reeduu waan qalatu caakkaa dhaqee adamsee bosonuu ajjeesee nyaata. Quruphee ajjeesee nyaata. Kanaafuu nyaata hin fixu waan ta'eef soogiddatti firfirsee mukatti fannisa. Raammoon itti hin galtu. Irraammoo soogidda qabataanaan. In tursiisa. Soogiddi jireenya kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoos dubbataa jiru waa'ee qulqullummaati kan inni haasaa jiru. Soogidda of keessaa qabaadhaan inni jedhu qulqullummaadha. Purity, preservationiidha. Tursuu danda'uudha. Ligidaa'uu irraa of eeggachuu danda'uudha. Soogiddi mi'aayuu of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffaman jedhu. Egaa mata duree kootti gaafa deebi'u duuka buutuu dhugaa ta'uu jedhaa qabadha. Duuka buutuu dhugaa ta'u. Duuka buutuu dhugaanii waan hundumaa dhiiseeti kan inni gooftaa dhugaa bu'u. Waan hundumaa dhiiseeti.
49 Maarqos 9 43 ilaaluu dandeessu. Akkasumas Maarqos 10:28 akkasumas Luqaas 18:28 ilaaluu dandeessu. Namni tokko Luqaas 18:28 nu baafadhaa. Namni tokko immoo Maarqos 10:28 qabanii lakkoofsa 28 nu baafadhaa. Namni argate nu dubbisa. Maarqos 10 nu bira jira. Maarqos 10:28 irratti akkasidha. Phexros kana irratti kunoo nu hundumaa dhiibnee isin duukaa buuneerraa jedhe. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti himaa eenyullee mana yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis haadha manaa yookiis abbaa yookiis ijoollee araddaa anaaf wangeelaaf jedhee kan dhiise jedhan. Bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen obboloota, haadhota, obboleettota, ijoollota, araddaas dachaa dhibban argata. Bara dhufuttis jireenya bara baraatti hin galaa jedha. Duuka buutu dhugaan Yesuus Kiristoosiin duukaa kan bu'u waa tokko dhiisee miti. Waa lama dhiisee miti. Waan hundumaa dhiisee isa duukaa bu'a. Nama isin bira jiru qabaate waan hundumaa dhiisii gooftaa duukaa bu'i jedhaan. Waa tokko miti, waa lama miti, waan hundumaa dhiisaa gooftaa duukaa bu'a. Gooftaan ayyaana kanaan nu haa eebbisu. Duuka buutu dhugaadha taanaan mana dhiiftee gooftaa duukaa buuta. Phexros maaliif akkas dhabeettu? Fiilmii kutaa Yesuus Kiristoos irratti hojjetame tokko Zechuuseen kan jedhu tokko ilaalee ture yoggaa darbe. Phexrosiin haadha manaatu rakkisa. Akkamitti rakkisti? Hamtuu miti haadha manaasaa garuu yaaddee Phexrosiin. Inni gooftaa duukaa oola, isheen immoo arguu barbaaddi. Idaa afaatu irra galagalee rakkatu. Warri idaa dhaqanii ishee gaafatu Phexros immoo gooftaa duukaa oola. Silaa Phexros kiyyoo qurxummii qaba ture, indaastirii qurxummii qaba ture sana hiyyeessedha kan inni jireenya isaa gaggeessu. Amma garuu mana keessa haadha manaa isaatti hir'isee gooftaa duukaa oola Phexros. Gooftaa duukaa bu'uun waa tokko waa lama miti. Gooftaa duukaa bu'uun bultoo ofitti hir'isuu nama gaafata. Qaawwisiisuu nama gaafata yeroo tokko tokko. Tarii kan akkasitti Waaqayyoof hojjetan jiraachuu dandeessu. Waan jireenya dhuunfaa keenyaa kana dhiisuu nama gaafata gooftaa duukaa bu'uun. Barumsa keenyatti hir'isuu nama gaafata. Waan mana keenyaaf ta'u guutuu qabnu hir'isuu nama gaafata. Otoo haadha manaa saayidaadhaan dhufanii rakkisanii inni gooftaa duukaa oola Phexros. Gooftaa jaallateera baay'ee waan ta'eef. Kanaaf guyyaa Phexros maal jedhe gooftaa bakka gooftaan waan hundumaa dhiibnee si duukaa buune maal argannaa jedheen. Maal argadhaa waan hundumaa dhiisee si duukaa bu'ennaan anaaf jedhee namni haadha manaa isaa dhiibne mootummaa kootiin ta'utti jedhe gooftaan. Gooftaa bira qalbiin hin jiru inni isuma sirrii isaa kutee namatti hima. Namni anaaf jedhee haadha manaa isaa dhiibne namni anaaf jedhee obboleettota isaa, abbaa isaa, haadha isaa dhiibne inni ana biraa qoodan qabu jedheen. Maal dhiibne nuyi gooftaadhaaf jennee jechuun ammas lakka Phexrosin haadha manaa keessan dhiisaa deemaa jechaan jiru. Lakki haadha manaa keessan bulchiisa gaarii bulchuun iyyuu wangeelaaf hojjechuudha gara biraatiin. Garuu wanti sitti dhufu jira, wanti sirraa barbaadamu jira. Ani kana jedhe kana sitti himuu hin dandeenye. Wanni Waaqayyo akkati isaaf jettee dhiiftu jira, barbaadu jira. Akkati isaaf jettee dhiistu wanni inni barbaadu jira. Isa kana dhiisanii gooftaa duukaa bu'u. Waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'uun harka ofitti muruu ammaati. Ija of keessaa baasuu ammaati. Mee ija of keessaa baasuu jechuun nama akka ulfaatu yaadaan. Akka sana ulfaata jechuudha. Gooftaa duukaa bu'uun deemsi gooftaa wajjinii akka ija of keessaa baasuutti ulfaata beeyniisaa. Jireenya dhuunfaa kee dhabuu gaafata, beela'uu gaafata, daaruu gaafata, waan qabdu dhiisuu gaafata. Inni lammaffaan duuka buutuu dhugaa nama waliin agarsiisu gufachuuf gufachiisuu irraa kan of eeggatudha. 42 irratti ilaaluu dandeessu. Nama sin gufachiisu ofii sin gufatu. Qabaa nama sin gamgoona jabeessanaa qabaa hin gufatinis jedhanii. Hin gufachiisinis jedhanii. Yeroo tokko tokko namoonni gufataniitu abaluun na gufachiisee asii baddeetta bakka abaluun si gufachiise inni badeera silau inni silau hin jiru. Ati immoo kee immoo gatiin keessan tokkuma. Raajii abaluun na gufachiisee, lallabaa abaluun na gufachiisee, maanguddoota akkana na godhee warreettan gatiin keessan dhiisuma dogoggore sanaa hojjetu tokkuma. Waldaa kiristaanaa keessatti yeroo baay'ee namni kan hin haasa'u waa balleessee yookiin waa balleessuu baatee yookiin waan ta'e godhee
hin badaan. Gaafattu maal akkana naan jedhanii nan barbaadu maaf si barbaadu? Ati maaf nama barbaadu? Inni akka na barbaadu illee tusa barbaacha barbaada. Dadhabaadhaan innis. Ergama Waaqayyoo wayii miti innis dadhabaadha. Isaafis kadhachuu gaafata. Isas gorsuu gaafata. Isaa wajjinis yeroo dabarsuu gaafata. Innis jireenya mataasaa qaba. Akkuma ati mana kee fiddu mana isaa fiiga innis. Akkuma ati bultoo kee fiddu bultoo isaa fiiga innis. Akkuma daftara koo dubbisuudhaaf fiigu liideriin feeloo kootii daftara isaanii dubbisuudhaaf fiigu. Wal hubachuu danda'u nurra jiraatu. Hojjetaa waldaa kiristaanaa jaarsa waldaa kiristaanaa qofarraa waan eegnaa. Waan barbaadamu hundumti keenya walii gochuun nurra jiraata. Walii keessaniif nagaa qabaadhaa nuun jedha kutaan kun. Expectationii qofa ta'u nurra jiraatu. Amantoonni kakuu haaraa keessatti waan wayii miti jireenyi isaanii. Phaawulos isaaniif kadhataa, wangeela lallabaa, isaan jajjabeessaa, isaan immoo waan Phaawulos itti irratti walitti qabanii Phaawulosin gargaaru. Lubbuu naa laattaniidha Phaawulos. Amantoonni Phaawulos dhaqanii lubbuu kennu. Malee geggeessaa duwwaan lubbuu namaa kenna miti. Amantoonnis geggeessaa lubbuu kennuutu irra jiraata. Qixxeedha jireenya amantii. Waan qofaatti jechuun qixxeedha yoo jedhu waliif eegumsa gochuun keenya qixxeedha malee nama tokkorraa qofa waan eegamu miti. Kanaaf namatti hin gufatinaa. Nama immoo hin gufachiisinaa. Jireenya akka bade nama kan biraa gufachiisa. Jireenyi bifaan tolle nama kan biraa gufachiisa. Deddeebiin hamala badi, deddeebiin Waaqayyoo wajjin waliin galle ofii isaa gufachuu bira darbee nama kan biraa cabsa. Kanaafuu deddeebii keenya Waaqayyo nu waaqa jechuudha. Wangeelaaf adda ba'uutu, hojichaaf adda ba'uutu nurra jiraata. Inni kan biraan nurra buutu dhugaan soogidummaa isaa qabatee kan turudha. Kutaa kan akkuma jirutti qabattanii Maatewos 5:13 isin soogidda biyya lafaati isiniin jedha. Soogidda waldaa miti isin. Dhaggeeffadhaa saba Waaqayyoo. Sirriitti na dhaggeeffadhaa isin soogidda biyya lafaati. Waldaa qofatti miti waan gaarii kan hojjennu jechuun waldaa qofa mi'eessina miti. Akkuma sila dubbadhee biyya lafaatu karaa keenya mi'aa. Dhaloota abdiin eeggatamutu nuyi. Dhaloota ijirra kaa'atamutu nuyi. Dhaloota boriif abdatamutu nuyi. Kutaa kana keessatti Maarqos waan hedduu nu hubachiisa. Maarqos wangeela kana yeroo barreessu warra Roomaatiifidha kan inni barreesse. Kanaaf Yesuus Kiristoos hojjetaa jabaa ta'uusaa irraa jalqaba yeroo dubbatu. Hojjetaa jabaa ta'uusaa. Yeroo dubbatu yeroo 41 ol Maarqos Yesuus Kiristoos karaa irra utuu darbu jedha. Otoo achiin darbu akkana godhe jedha. Yesuus Kiristoos baay'ee biisii akka ture. Baay'ee hojjetaa jabaa akka ta'e. Raaftuu wayii akka hin taane. Macaafa keenya akka jedhu raaftuu ta'uu immoo faana battuu isa. Rafinaa. Hojii kaanittuu rafinaa. Daangaa qabaachuu qaba hirribi keenyas jechuun rafuun kun egaa intini qofaa miti isaa guyyaa dadhabne galgalaan dheerafu miti. Namni tokko yaaduma isaatu rafaadha. Immoo inni ilaala hojjetaa garuu rafaadha hin rafinaa. Waaqayyo isin dammaqsu. Biisii turedha. Fiizikaalii niidii namootaatii fi spiritual niidii namootaa fedha foonii namootaa guutuudhaaf takka warra beelaan nyaachisuudhaaf fiiga Yesuus. Jarri kun karaa irratti yoo galanii jedhe guyyaa tokko yeroo namoonni baay'een iddootti buddeena qurxummii 2 buddeena 5 sana yeroo namoota nyaachise sana namoonni kun yoo gadhiifaman lafa honaatti tufuu jedhee nyaata isaan nyaachisee. Fiizikaala namaaf guutuufis fiigaa ture Yesuus Kiristoos. Hafuura namaas dadhaboota karaa irraa kaasa. Takka laga Geetsemaanii dhaqa. Laga namni hin dhaqne dhaqama Yesuus. Laga namichi waggaa 38 bukkee bishaanii taa'e sana namni dhaqatanii yaadduu sun. Isuma fayyuu barbaadu dhaqama. Malee maaltu daawwannaa namoonni faana qotaan ikkoo yeroo namatti hin gangalatu tokkumti gadaan jibbee ikkoo bishaanicha keessa buusuu danda'a ture. Yesuus Kiristoos garuu barbaacha namichichaa dhaqe. Akka inni baay'ee deemaa ture. Akka hojjetaa jabaa ta'e. Yesuus Kiristoos hojjetaa jabaa ta'uu isaatii nutti hima. Kan biraan Maarqos 10:45 irratti gaafa laaltan meentii wangeela Maarqos kanaa gaafa hubattanii akka inni hojjetaa namootaa ta'uu dhufe meenan dubbisa Maarqos 10:45 irraa Yesuus waan inni jedhu. Ilmi namaa hojjechiifachuudhaaf hin dhufne namootaaf hojjechuu lubbuu isaa furii namoota baay'eetiif kennuu dhufe malee jedheedha.
Yesuus namootaaf hojjechuu akka dhufe, namoota gargaaruu akka dhufe, inni caalu immoo nama keessaa hojjetaa namaa ta'e. Yeroo baay'ee nuti akka biyya keenyaatti yookiis akka addunyaattis namni gaafa ambaasaaddara ta'ee uffata bareedaa uffatee, kophee bareedaa kaawwatee, makiinaa bareedaa kaawwatee, namoonni wayyaa isaa irraa miicanii, mana isaa qulqulleessanii, intinii ta'e ulfina qabaa jennee yaadna. Ulfinni inni kun macaafa qulqulluu keessatti ibsame miti. Macaafa qulqulluu keessatti ulfinni inni jiru isa gadi jedhanii hojii hojjetanidha. Gadi jedhanii isa hojii hojjetan. Eenyu caala nu keessaa jedhanii gaafannaan bartoonni walumaa harkasuma kana keessatti boqonnaa 8-7 achas dubbisaa gaafa dhuftan. Isa isin keessaa gadi of deebisee hojjetaa keessan ta'e hunduma keessan caalaa jedheen. Hojjetaa ta'uun gadi of deebisuun caalmaa akka ta'e Maarqos kun Yesuus Kiristoosiin qabee warra Roomaatti himaa. Kanaaf kutaa guyyaa irraa kenname kan biraa yoo dubbisne Roomee 2:13 irratti gaafa laaltanii kutaa guyyaa irraa kenname waldaanis kanumaaf ergichis Maarqosis Roomaa barreeffame ergaan Roomaas kanuma warra Roomaati waldaanis kanuma walitti hidhannatti fakkaata. Roomee boqonnaa 2:13 gaafa laaltanii jireenyi kiristaanummaa keenya akka nurraa barbaadamu yookiis immoo mana Waaqayyoo keessa turuun wabii akka nuun taane. Roomee boqonnaa 2:13 hin dubbisame. Kanaaf isatti yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu jedha. Ati inni nama biraatti faraddu ishuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isatti faraddee namitti hin faraddaa. Nuyi garuu firdii Waaqayyoo inni warra waan akkasii hojjetan irratti dhufu qajeelaa akka ta'e hin beeknu. Ati yaa nama nanaa warra waan akkasii hojjetanitti faraddaa ofii keetii immoo sana yommuu gootu firdii Waaqayyoo jalaa baqattee kan baatu sitti fakkaata. Yookiis baay'ina gaarummaa isaa obsa isaa siif danda'uu isaa salphaatti ilaaltaare. Gaarummaa Waaqayyoo gara geeddarannaa yaada garaatti akkasii geessuu ni batture. Mata jabina keetiif yaada garaa keetii geeddarachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdiin Waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atutti dheekkamsa ofirratti walitti hin qabda. Waaqayyoo nama hundumaafuu adduma addaan akkuma hojii isaatti gatii hin kennaaf. Inni warra obsaan waan gaarii hojjechaa guddinaaf ulfina hin darbine jireenya hin bannes Waaqayyoo biraa argachuu barbaadaniif jireenya bara baraa hin kennaaf. Namoota warra ofittoo warra dhugaadhaaf abbamuu didanii seera Waaqayyoo malee jiraachuudhaaf abbamamanitti garuu hin dheekkamu. Isaaniin ifatas dhiphinniif gidiraan lubbuu namaa hamaa godhuu hundumaa irratti hin dhufa. Kunis duraan dursee nama Yihuudii irratti akkasumas nama Yihuudii ta'e irratti hin dhufa. Guddinni, ulfinni, nagaanis nama waan gaarii hojjetuuf hin kennama. Kunis duraan dursee nama Yihuudiitiif akkasumas nama Yihuudii hin ta'iniif hin kennama. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Kutaa kanarratti Phaawulos kan inni addees gochuu barbaadu warri Yihuudii kuni hin faradu, seera qabu, warra kaan immoo warra seera hin qabne ni ceephaa'u. Jireenya immoo hin qabanitti immoo hin jiraatanii akka waan seera qabaachuun qofti isaan fayyisuutti yaada. Arras Waaqayyo dubbii kanaan qabe maal nuun jedhaa? Jasti waldaa dhufuun kee qofti gahaa mitiidha. Gahaa mitii. Tajaajilaa ta'uun kee gahaa mitii naan jedhadhaan. Geggeessaa ta'uun keessan gahaa mitii isiniin jedhadhaa isiniin. Wanta kaminuu participation isin waldaa keessatti hojjettan gahaan ta'u yoo maal hin taane yoo seeraaf abboommii Waaqayyoo macaafni qulqulluun kennan hin deddeebine gahaan ta'u. Warri Yihuudii kuni seera fudhataniiru abboommiin Waaqayyoo isaaniif kennameera, dubbiin Waaqayyoo isaaniif kennameera, garuu miira isaanii immoo hin dhiifne, harka isaanii immoo ofitti hin kunnela, ija isaanii immoo keessaa hin baafnela, miilla isaanii immoo ofitti hin murre sana amma dubbachaa ture kan. Seera sana hin fudhatan malee ittiin jiraanne jireenyaan hin agarsiifne. Kanaaf maal jedha gadi siqee lakkoofsa 17 ati garuu ani Yihuudiin ofiin jettaa seerri anaaf jira jettee nama lattaa Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee ofiin jechaa jedha. Yihuudiidha jedhanii of jajuun seera qaba jedhanii of jajuun Waaqayyo dhuunfaa kooti jedhanii of jajuun yoo ittiin jiraanne hiika maleessa akka ta'e hiika akka hin qabne homaa isaaniif dhimma kutuu akka hin dandeenye daga isaan dabarsuu akka hin dandeenyetti majara kanatti. Arras amantoota Waaqayyoo Yesuus Kiristoos kan inni nuun jedhaa jiru na duukaa bu'aa. Akkamitti garaa keessan qulqulluudhaan na duukaa bu'aa. Waan fedhii foonii keessanii sin abboomu, waan miirri keessanii sin abboomu dhiisaatii na duukaa bu'aa. Anaaf bulaa, anaaf jiraadhaa, sagalee qofa abboomamaa nuun jechaa jira. Waaqayyoof galanna ta'u. Egaa obboloota koo dorgommiitti jirra. Ammallee hin galle nuti biyya keenya.
Macaafni qulqulluun Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin akka nu fayyisedha kan inni nutti himu. Anis kana nan lallaba. Phaawulos nuti namni seeraan utuu hin ta'in Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka fayyu cimsinee hin barsiifnaa jedha. Anis kan cimsee hin barsiisa. Garuu erga jireenya keenya kun fayyee erga haaree akki nuti jiraannu garuu maatirsi bakka. Akki deddeebii keenya nuti erga fayyineetti Waaqayyoo wajjin jiraannu fuula Waaqayyootti ni ilaalamu. Waaqayyoo hafuura keenya isa du'e kaaseera du'a. Karaa hafuuraa du'a turtaniidha wangeela ergaa Phaawulos warra Efesoonii barreessu. Eeyyee du'aa turre. Seexana isaa biyya lafaa kana seerratu aboo qabuuf abboomaa turre. Nu hundumti keenya fedha foon keenyaa buune karaa kana mataa keenyaa irra deemaa turre. Eeyyee. Amma garuu erga Kiristoos nu haaressee uumamaa haaraa nu godhe. Namummaa haaraa erga nu kenne. Cubbuutti dhiqachuu erga dhiqannaa ol dhalachuun erga lammaffaan dhalachiise. Haaraa erga nu godhe akka nuti deddeebinu maatar godha. Kutaan qililleensaa raammoon saanduu jedhu kuni nu qofaaf miti warra Yesuusitti namanneef baay'ee hojjeta. Hammam namni badiisarra akka jiru beeknee wangeela namoota biraan ga'u akka qabnu nu hubachiisa. Yesuusin duukaa namni hin buune, Yesuusin namni hin qabne, raammoon duuneen nyaatamuuf akka jiru, abiddan dhaabneen gubachuuf akka jiru waan dubbatuuf wanti nutti dhufu, wanti namoota kana eeggatu badiisa waan ta'eef ariifannee wangeela Kiristoosin namoota biraan ga'uun akka nurra jiru nu hubachiisa. Kana qofa immoo tun ta'in ofii keenyaas immoo isa dhageenye waamicha Waaqayyo nu waamne keessatti hafnee jiraachuun akka nurra jiraatus nutti hima. Namni hundumtuu waamicha Waaqayyo isa waame keessa hafee jiraatudha macaafni qulqulluun. Waaqayyo Phexros gaafa dubbatu Waaqayyo dukkana keessaa ifa isaa isa dinqisiisaatti hojii isaa ajajamaa akka labsanii fi isin waamedha. Waamichi Waaqayyotti nu waamee duukaa baanu jedhaa jiru kuni Waaqayyo qulqulluudha, qulqullummaa isaa keessa dhaabatee nu waame. Malee xuraa'ummaa keenyatti nu bira dhufne Waaqayyo. Gara biyya lafaa dhufeera, cubbuu keenya gadi baaseera. Garuu immoo qulqullummaa Yesuus Kiristoos hin banne, cubbuun beeku Yesuus Kiristoos. Cubbuu tokko iyyuu hin qabu Yesuus Kiristoos. Macaafni qulqulluun isa cubbuu tokko illee hin beekne nuuf jedhee cubbuu isa godhe, cubbamaa isa godheedha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos qulqulluudha. Qulqullummaa isaatti dhimmo kan inni ofirra godhe. Qajeelummaa isaatti kan inni nu waame. Akkamitti qulqullummaadhaan isaa wajjin akka deddeebinuuf. Qajeelummaadhaan isaa wajjin akka deddeebinuuf. Qajeelummaan immoo waan guyyaa guyyaatti dhufu yoo miti takkaatti Waaqayyo biqileera kan inni nu godhedha. Nuuf kennameera. Garuu qulqullummaan immoo waan guyyaa guyyaatti jireenya manaatti guddataa deemudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos duukaa bu'uudhaaf soogidummaan, qulqullummaan, puriitiin, preservationiin hin barbaachisu. Kanaaf soogiddi yoo mi'aa of keessaa dhabe jedha kutaan kun. Soogiddi mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama? Gadi baafamee gatama jedha. Wantoota jireenya kiristaanummaa barbaachisoo ta'an warra hangafaa jireenya kiristaanummaa warra barbaachisoo ta'an yoo of keessaa dhabne Waaqayyo duratti gati dhabeessaa akka taanudha kutaan kan inni nutti. Macaafa qulqulluuti kun sagalee Waaqayyooti. Jecha afaan Yesuus dubbii Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbatedha dubbii kun. Nama biraallee miti, ergamoota illee miti kan dubbate. Yesuus afaan isaatiin soogiddi immoo yoo of keessaa dhabdan maaliin deebitanii mi'eeffamtu jedha. Kanaaf macaafni qulqulluuni macaafa Ibrootaa boqonnaa 10 irratti Ibroota boqonnaa 25-27tti nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee beekaa jaallannee cubbuu yoo hojjenne si'achi aarsaan sababii cubbuutiin lammaffaa dhiyeeffamuu hin jiru jedha. Akka jara tokkotti amala ta'ee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchinnee wal jajjabeessina. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Firdiin fi ibiddiin haffaa inni warra Waaqayyoon morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jiru jedha. Amanaan tokko Yesuus Kiristoosin haara'ee, Yesuus Kiristoosin fayyee, Yesuus Kiristoosin qajeelaa ta'ee, qajeelummaa Waaqayyo biraa argatee, qajeelummaan Kiristoosaaf lakkaa'amee, erga hubatee, erga beekee, erga fayyee, erga dubbii Waaqayyo duukaa bu'ee, jaallatee gara biyya lafaatti yoo deeme, jaallatee gara cubbuutti yoo deeme, baay'ee ulfaataa akka ta'e kutaa kana irratti argitu. Kanaaf nama ilma Waaqayyootti miilla haxaatuu fi haadha mamma misarraa hammaatutu jira jettanii yaaddu jedhatti fufee kutaan kun.